Ati eenyu jedhamtaati? Kumbee Raggaasaa. Kumbee Raggaasaa. Ayyee ijoollee meeqa qabdan isin? Nuti walumaa galasaa ijoollee ishii wajjin ijoollee 6 qabna. Ayyee. Ishii wajjin moo ishii malee? Ishii malee 6 qabna, ishii wajjin 7. Ayyee bareeda. Okay. Ijoollee keessan ijoollee 7 jechuun akirri eenyu Tumbee Raggaasaa ishee jalqaba yoo taatu isheen xumuraa eenyu maqaan ishii? Isheen xumuraa macarrashaadha. Hannumarraa Boontuu Raggaasaa. Boontuu Raggaasaa. Ayyee. Waaree beektaa? Waaree qabdanii ijoollee maqaan Waaree jedhamu jira? Waaree Raggaasaa jira? Haaraa. Hin jiru. Waaqee hoo? Waaqeen akaakayyuu keenya. Waaqee Raggaasaa akaakayyuu keessanii? Raggaasaa Goffaa Waaqee. Ayyee. Galatoomii anis maqaa kana qulqulleeffachuuf yaalee jira. Amma ijoolleen deemanii waan kanas qulqulleeffachuuf deeman na bira jiranii dhaqnee waan nu qulqulleeffanne san isaanis haa qulqulleeffatanii haatu dhugumatti obboleettii mucayyoo akka taate baree jira. Okay. Wanni si gaafachuu barbaade Kumbee Raggaasaa jechuudha. Kumbee Raggaasaa eessa jirti? Kumbee Raggaasaa Finfinneen jiraadhaan. Maqaan Kumbee Raggaasaa Finfinnee jiraatti. Ati Tumbee Raggaasaati mi'aati? Finfinnee jiraattaa? Finfinneen jiraadhe. Ayyee abbaan kan keessii bilbilee aga bari'a kana? Naa bilbilee amma dhufaa jira, makiinaan arganne kotteedhaan deemaa jira. Amma naannoo sa'aatii 12 na bira hin ga'a. Ayyee waan sirraa qulqulleeffadhu tokko jira. Mee mucayyoon tun biyya kana keessa erga jiraatte waggaa 3 jedhaa jiru Beerut turte jedhan. Dhugaadha moo soba? Dhugaadha. Ayyee Dubaayin hanga dhufte sii bilbilaa turte? Naa dawwalaa turte, aduu qidaamee haduu ayyaanas naa dawwaltee turte, haduu roobis immoo haduu mucaan du'u naa dawwaltee turte. Ayyee mee mucayyoon tun abbaa warraa qabdi yookaan jaalallee qabdi? Mucaadhaan garuu walitti dhufanii 7 wajjin ta'anii amma 7 bichaarraan booda biyya halaa deemte ishee. Abbaan kee waan kana quba qabaa? Abbaan kee waan kana quba qabaa? Hin qabu. Hin beekuun? Ayyee galatoomii waan kana hin qulqulleeffannaa. Atis dhugaa jiru dubbachuu keetiif galatoomii. Ayyee mee jaalalleen isii dubbachuu keetiif galatoomii. Maakii qabaddaa gaa jarana. Jaalalleen isii ishee kuni wal quba qabanii wal dubbisaa turanii quba qabdaati? Jaalallee ishii kuni hamma waggaa 3 yeroo Beerut jirtu walii dawwalaa turani. Ayyee. Erga Beerut deemteen booda Dubaayitti dabarteen booda immoo jidduudhaan wal lolanii turanii, waan irratti wal lolan irree hin beeku wal lolanii turanii, isaan booda quban qabu wal lollee jirra haddaan baanee jirra jettee naa dawwaltee turte. Galatoom mee namoonni tokko jaalalleen ishii kun mallaqa irraa nyaatee erga biyyaa deemte mallaqa irratti ergaa turte mallaqa san waan jalaa balleesseef ani singalaa jennaan mallaqa balleessee jira yaada jedhu itti kaasee jennaan erga mallaqni kun bade anallee lubbuu kiyya hin argatanii yaada jedhu kaaftee ture jedhan. Waan kanarraa wanni quba qabdu jira? Waa'een kuni waa'ee sobaati. Mucaan motoraan odoo deemu motorri galabbaxameen baddalame mucaan kun jechuudha. Ayyee. Mucaan kun guyyaan inni baddalame haduu hojjaa lamaanii galgala baddalame haduu roobi hawwaalame. Galatoom waan biraa waan si gaafadhu obboleessi mucaa jedhan reeffa fotoo kaasee ishitti ergee reeffa sana argitee anis inni du'ee biyya kanan jiraadhu reeffi kiyya biyyaa galuu
mallaqa kiyya namatti ergadha yaada jedhu kaafte jedhan kana kuma qabdaati. Dhugaadha kun naada waltee turte anumaan ani inni erga du'een booda jiraachuun hin dandeenye. Ani obboleettii koo ofan ajjeesa hin jiraadhu. Isaan booda isaan addaan ergan bahee inni du'e jireenyi kiyya jireenya hin jiraadhu. Kanaafuyyuu guyyaa sadiin booda an ofan ajjeesa maallaqa koo maallaqan achii qabu namattan kennadha. Isaan booda namni sun immoo barreessee lafa godha inni si biraan hin gaa bootaa inni awwaalcha koo naaf ta'a bootaa inni awwaalame sanitti na awwaali. Kanaan booda na argachuu hin dandeechu ani arra galgala waan mura jettee chaunaan jettee silkiin irratti tufattee ergasi silkii ishiin handa walaa naa kaasuu didde. Okay, galatoomii obboleettii teenna. Mee eenyummaa nama mallaqa itti kennituu san waan addaan isinii baafte qabdi? Hin qabdu isaan namatti nan kenna barreessitan lafa godhaa. Waggaa reefi kiyya dhufu wajjin dhufaa boolettee eeggitoo waan isaasitti kennan boorsan kiyya boorsaa lama kana bichaa naan jette malee waan biraa naan hin jedhe. Okay. Mee mallaqa ergachaa turte ka namni biyya hambaa jiru ka dalagatus yoo dalagatuu baates warraan yookiin aantee fira isaatiin wal qunnama jedhameeti yaadama. Mee mallaqa ishii eenyutti ergatti wanni quba qabdu jiraati gama mallaqaati? Hin qabu. Maallaqa warra ishii irratti ergattu quban qabu maallaqni shuma bira jiraan beeka malee maallaqni namarratti beeksisa irratti ergaan jirtu. Abbaa keessanitti hin ergiti jettee yaadda? Hin ergitu abbaan kiyya natti dhiyoon achii galee abbaa kiyya irratti hin ergitu bilbila abbaan kiyya yeroo hunda naa dawwala waan ta'eef anumaan gamni isaanii yeroo hundumaa abbaan kiyyas baay'aati kiyya si dhukkubsachaa jirti silan isaa wajjin jiruufuyyuu homaa wanni maallaqni ishiin ergite hin jiru nan dhufa ji'a kana hoggaan nan dhufa jettee nu bilbiltee turte. Amma jecha kee kanarratti hangam amanamummaa qabda abbaa keetii irratti bilbilee mallaqa narratti ergaa turte mallaqa isiin narratti erguu anin beeka osoo abbee jedhe akkamitti ilaalta waan kana? Anin beeku waan akkanaa kana ani gongumayyuu nageenya ani Finfinneen jiraadha isaan gaxarii irra jiraatu samoonattis yoo erguu fi dandeesse gaafadhee qulqulleessee waa hunda siniifan dawwala malee ani waa'ee maallaqa ishii kan homaa hin gurraan qabu. Gaafachuu dhaboo osoo hin ta'in qabbanneen obboleettii teeti obboleettiin tante dalagattee tarii abbaa keetitti akkasuma hiriyyaa isitti mallaqa ergachuu dhabuu amma tokko quba qabda jedheetii yaada. Waliif bilbiltu yaada sol jijjiirtan keessumaa'uu waa'ee jaalallee ishiillee sitti himaa turte. Asumaan abbaa kan keetiin abbaa kiyyarratti mallaqa hin ergitu yaada jedhes kaaftee jirta. Tariiti abbaan kan kee mallaqa narratti ergaa turte jechuu danda'a. Gama nama biyya kana maallaqa akkamitti irratti ergiti inni koo Finfinnee keessan jiraatu naannoo gaxarii jiraata naannoo baankiin hin jiru maallaqa kana irratti ergiti jedhee egaa gonguma yaadee hin jiru si hin beeku si'an. Ayyee akkaawuntii mataa isii maqaa qabbanneetiin baafattee abbatti kennitee tarii maqaa abbaa keetiitiin mallaqa kana hin ergiti yookaan maqaa hiriyyaa ishiitiin hin ergiti wanni jedhu si keessa jira yookiin shakkii irraa qabda? Jiru. Ani shakkii